Animee duulan jaalladhu. Wallolus hin jaalladhu. Israa'el ta'es warra Gaazaa ta'es walloluun kun bu'aan qabu. Kanaafi waan akka Israa'el ta'e immoo baay'ee na gaddisiiseera. Namoota baay'eetu du'ee dubartiinis ajjeefamaniiru, ijoolleenis ajjeefamaniiru, tokko immoo qabaniiru. Kuni bu'aa hin qabu. Karaa koo akkanatti fakkaatu nagaa nu barbaachisa. Yeroo biyya kana keessatti nagaa nu barbaachisa. Garuu nagaa kana gochuudhaan walloluudhaaf waan ajjeesuudhaan nagaa bituu hin dandeenyu. Dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee na gaddisiiseera. Asirratti Profeesar Efreem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaaddu? Akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma ga'a. Garuu ani mee duulatti hin amanu. Ani dubbachuutti namana. Egaa kun immoo gara duulaatti ennaa dhaqe immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Kanaafi Waaqayyoon kadhachuuttan jiranii akka balballi karaan ba'ee akka dubbatanii taa'anii xarabbeezaatti taa'anii walitti dubbatanii dubbiin kun akka dhumu kanuma ani immoo Waaqayyoon kadhadhu nagaa nuuf buusu. Amma fakkeenyaaf Hizbollaan yoo dhimma kanatti hin dabalama ta'ee biyyoonni kan biraas akka wal fakkaatanitti wal bira dhaabbatu ennaa ta'e inni kun attami Israa'eliif maal ta'uuf deema? Akka ani kana hundumaa dubbii kana beeka jechuudhaaf hin danda'u. Garuu namoonni tokko karaadhuma raadiyoos karaa televezyiiniis Hizbollaan isitti dabalamaa ta'uu jedhu. Garuu akka inni itti dabalamu immoo ganaan beennu kun gimmitiidhaan. Ani mee dubbii kana keessa yeroo dubbannu hundumaa namoonni baay'ee gimmitiidhaan dubbachuun dubbii kana walitti jajjabeessa malee nagaa hin fidu. Akkuma biyya keenyaatti ani duyyuu najoottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'eennaa dhaqe waa'ee diinumaa hin dubbatanii. Nama wal jajjabeessuu dubbatu. Diinammaan na ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuti dubbatu jedhu. Amma isin galeeraa waanan mamma jedhu. Akkas jechuun amma ani warri ijoolleen xixinnoon du'anis namoonni as du'anis maatii isaanii akka Waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemuu ilaaluu nan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duulan jaalladhu. Ani qawwees qabeen beekuma taakoof. Kanaafi an duulan jaalladhu. Wal ajjeesuun bu'aan qabu. Kanaafi ani Waaqayyoon kadhadha Israa'elii fi warra Palestaayinaattis akka nagaa ta'u. Kun immoo kan nagaa ta'u duulaan miti, wal ajjeesuun miti. Taa'anii dubbachuudhaaf barbaachisa. Furmaanni maal ta'aa jettanii yaaddu? Namoonni biyya Arabootaa Israa'el wajjin nagaa godhanii turan. Gaafa jimaataa ganama warri biyya Baahireenii, warri Dubaay, Omaan, Qatar, Kuwait kan jedhanii namoonni tokko warra Israa'elis jiru, warri Arabaas jiru, walitti qabanii ganama macaafa qulqulluu dubbisu, waa'ee nagaa dubbitu. Kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre. Maaliifi namoonni warri Middle Eastii jiran kuni walitti qabamuu danda'aniiru. Kanaafi Abrahaam Akkoordi kan jedhamu ta'ee ture. Kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi
nama baay'ee nama dinqisiisa ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yihudoota achi naggaadee ta'an achi jiru warri Islaaman ta'anis immoo itti dabalamanii waa'eedhuma gaafa jimaataa sanbata ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akka natti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma rakkoon ammaa kun wal jibbuun ammaa duulan ammaa kun na darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemanii abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanne. Maaliifi biyya keenya akka isin beektanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallata. Namni biyya Oromoo keenya hennaa namni tokko ajjeefame isa ajjeesa kanayyuu guumaa godhu malee hin ajjeesan akka isin beektani. Ani kanattan guddadhe karaa tokkommoo karaa warra Israa'elii amantiittan guddadhe macaafa qulqulluu dubbadheen maaliifi wal jaalladhaa jedha. Diina keeyyuu akka keessa jaalladhu. Love your enemy as yourself jedha afaan Ingilizitti. Diinoyyuu akka maqaa keessa jaalladhu jedha. Maaliifi ani filoosoferiidha. Biyya kana keessa kan teenyu waggaa biyya lafa kana keessa kan teenyu hundumti keenyayyuu yeroo xiqqoodha. Hin galla hin deebna. Tokko tokko wal ajjeesuutti amanamu. Inni nama ajjeesu yoo biyya kan maali inni nama ajjeesus immoo gaaf tokko du'uunsaa hin hafu. Egaa dubbiin amma ka'e kun immoo baay'ee afaan Ingiliziin through a wrench into the situation jedhu. Maaliifi kun immoo dubbii gaarii otuu adeemnu amma waan ta'e kun immoo karaa isaa balleesse karaa gara fuulduraatti balleesse garuu akka booddee immoo gara fuulduraatti akka deemnu malee gara booddeetti akka na deemnu abdiin qaba. Kanaaf hundumti keenya affeeksinii taa'eera. Kanaafi warri Israa'el baay'ee wal beeknaa achis firoota baay'ee qabnaa. Kanaafi dubbiin kun akkas ta'uuf baay'ee na gaddisiiseera. Hirribas na dhabsiiseera. Garuu immoo biyya Middle Eastitti immoo akka nagaa ta'u immoo Israa'eliif Palestaan immoo akka nagaa godhanii wal jaallatanii walitti jiraatan immoo abdii qabna turre. Amma gara abdii sanaatti akka deebinu Waaqayyoon kadhanne. Profeesar Efreem Isihaaq gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa.